Hello, akkam jirtu hordoftoota nagaan koo sinaa qaqqabu biyya keessa kan jirtan, biyya fagoo kan jirtan, na hordofaa kan jirtan, akkasumas sagalee naaf ta'aa kan jirtan, koomentii gaaffiin akkasumaan na hordofaa kan jirtan hundumti keessan galata na biraa qabdu. Yeroo darbe waadaa isiniif galee akkuman turetti har'a kutaa konkolaataa awutomaatikaalaan hojjetu yookiin immoo konkolaataa power transmission isaa awutomaatikaala ta'e kan wal wajjiniin barannu ta'a. Yeroo darbee kan konkolaataa manuaalii isin barsiiseen ture viidiyoo kana argachuu dandeessu online irraa. Har'a kutaa kan biraa kana waliin haasofna jechuudha. Egaan konkolaataa manuaalii transmissioniin hojjetu keessatti yeroo darbee humna kallattii fi saffisni warra murteessoo yeroo nuti konkolaataa oofnu nu mudatan yookiin immoo wantoota nuti gochuu qabnu sadanidha. Tokko yeroo irraan olee yookiin irraan gadee buunutti yookiis immoo konkolaataa keenya yeroo dhaabnutti humni akka konkolaataa keenya barbaachisu yookaan immoo giirii yookiin maarshii humna qabu akka fayyadamnu akkasuma fuulduratti yookiin duubatti deemuudhaaf immoo giirii keenya kallattii isaa jijjiiruudhaan akka fayyadamnu. Isa sadaffaa immoo saffisa konkolaataa keenyaa yeroo daballuu fi hir'isnu akkamitti akka konkolaataa manuaalii fayyadamnu ilaallee turre. Har'a immoo kan awutomaatikaalaa ilaallaa jechuudha. Egaan konkolaataan awutomaatikaalaa maal fayyadamaa? Humna konkolaataa keenyaa jijjiiruuf torki konverter kutaa jedhamu ofirraa qaba. Torki konverteriin kun bakka firiisiyoonii bu'eetu nu tajaajila jechuudha. Firiisiyoonii yookiin kilaachiin konkolaataa manuaaliidhaan hojjetu keessadha kan inni jiru jechuudha. Torki konverteriin garuu kan konkolaataa awutomaatikaalaa keessatti bakka bu'ee hojjeta jechuudha. Egaa kanaaf maarshii jijjiiruun yookiin dabaluun konkolaataan ofiuma isaatii maal godhaa? Saffisa isaa ofiuma isaatii dabala jechuudha. Akkamitti dabalaa? Peedaalii boba'aa irra gaafa nuti ejjennu konkolaataan keenya saffisni isaa dabalaa deema jechuudha. Akkuma nuti miila keenya mirgaa peedaalii boba'aa sirriitti irra kaa'aa deemnu yookiin dhiibaa deemnu saffisni konkolaataa keenyaa maal ta'aa deema? Dabalaa deema jechuudha. Yeroo sana giiriin maal ta'a yookiin immoo maarshiin keenya ofuma isaatii jijjiiramaa jira jechuudha. Yoo ofuma isaatii jijjiiramaa jira jechuudha. Sabal'inaan seennee ilaallaa. Egaa mee torki konverteriin kun maal akka ta'e ilaaluudhaaf asirraa na hordoftu viidiyoon nuti wal wajjiniin ilaallus jira jechuudha. Fakkeenyaaf kutaaleen giirii keessa jiran yookiin immoo motora keenya keessa jiran kutaalee kanadha. Okay. Kutaalee kanaan isinii ibsuu barbaada. Kutaawwan kun fakkeenyaaf asirratti argaa kan jirtan torki konverteriin isa kanadha. Inni gidduu kana jiru kun torki konverter jennaani. Qaamni kun egaa saayinsii isaa yoon keessa galee isinitti haasa'uudhaaf baadhee humna motoraarraa madduu fi power transmission yookiin immoo giirboksii keenya gidduu gala jechuudha. Giirboksiidhaa fi motora keenya gidduudha kan inni galu. Humna motorarraa bahu fuudheetu gara maalitti dabarsa? Gara giirboksiitti dabarsa jechuudha yookiin gara kaambiyoo keenyaatti dabarsa jechuudha. Faayidaan torki konverterii kun inni guddaan maalidha? Humni motorarraa maddu sirriitti baay'atee akka inni gara giirii keenyaatti yookiin immoo gara kaambiyootti akka inni darbu godha jechuudha. Tokko faayidaan isaa inni guddaan isa kanadha. Inni lammaffaan immoo raafamni guddaan injiinii keenya yookiin immoo konkolaatuma keenya yoo akka hin mudanne maal godhaa? Sirriitti qannasa jechuudha. Raafama motora keenya irra jiru hin hir'isaa. Inni guddaan immoo torki konverteriin kun zayitiidha kan inni fayyadamu.
zayitiidhaan fayyadama waan ta'eef konkolaataan keenya sirriitti yookiin immoo qaamoleen motora keessa jiran sirriitti lallaafanii akka hojjetaniif illee faayidaa guddaa qaba jechuudha. Egaa isa kanadha jechuudha bakka firiisiyoonii keenyaa bu'ee humna motora kanarraa fuudhee gara kaambiyootti dabarsuudhaan giiriin yookiin immoo kaambiyoon keenya ofiima isaatii akka of jijjiiru yookiin immoo firiisiyoonii akka hin barbaachifne kan godhu torkii konvertarii kanadha jechuudha. Torkii konvertariin kun egaa konkolaataa manuwaal tiraansmiishiniidhaan hojjeturra hin jiru garuu kan awutomaatikaalii irra jira jechuudha. Egaa warri barattanii kan awutomaatikaalii irra hin jirre immoo maali firiisiyooniidha jechuudha. Firiisiyooniin yookiin peedaaliin miila keenya bitaatiin nuti fayyadamnu konkolaataa awutomaatikaalii irra hin jiru. Maaliin bakka bu'e jechuudha? Torkii konvertarii yookiin immoo humna kan baay'istuu kanaan bakka bu'ee jechuudha. Okay. Mee as dhufna kutaatti slaayidii lammaffaa kana gubbaa irratti awutomaatikaal tiraansmiishiniin maaltu kan maanuwaalii irraa adda isa godha yoo jennee yoo laalle tokkoffaan firiisiyoonii ofirraa hin qabu jenneerra. Firiisiyoon peedaalii miila bitaa keenyaan fayyadamu ofirraa hin qabu. Firiisiyooniin konkolaataa manuwaalii keessatti giirii yookiin maarshii keenya jijjiiruudhaaf irra jenneetu maarshii keenya galchaa turre garuu konkolaataa awutomaatikaalii irra hin jiru jechuudha. Asirratti argitu yoo ta'e peedaalii lama qofatu jira laa qarqara kana walaaltan peedaalii kan dhaabu yookiin kan fireenii fi peedaalii boba'aa qofatu jira jechuudha. Peedaalii kana qofaan fayyadamna. Akkasuma egaa haalli oofuu isaas baay'ee salphata jechuudha isa kan manuwaalii irra. Kanaaf tokko isa kanadha jechuudha firiisiyoonii akka hin qabnedha. Lammaffaan immoo baalaansii gochuu hin barbaachisu. Keessumaa warri barachaa jirtan kana sirriitti hordofuu qabdu. Konkolaataan awutomaatikaal tiraansmiishinii fayyadamu maalidha? Baalaansii hin barbaachisu jechuudha. Baalaansiin konkolaataa keenya dhaabnee fireenii malee dhaabuudha jechuudha. Fireenii malee dhaabnee konkolaataan keenya yeroo deemnutti akka duubatti deebi'ee konkolaataa duuba keenya jiru hin miine yookiin immoo akka hin raafamneef idduma jiru fuulduratti akka inni deemu kan godhu baalaansii gooneetu jechuudha kan nuti dhaabnu. Sana gochuu hin barbaachisu jechuudha. Ofiima isaatii kan of to'atudha jechuudha. Sadaffaan dhaabuudhaaf immoo yeroo hundumaa maalirra goonaa P lakkoofsa yookiin immoo qubee P irra kaa'uu qabna jechuudha. P kanarra kaa'uu qabna paarkingii irra keenya jechuudha. Isa kan konkolaataa manuwaalii irratti yeroo hundumaa zeeroo irra yookiin niwutiraalii irra kaa'aa turre isa kanarratti immoo qubee P jedhamtu kana gubbaarra keenya jechuudha. Yeroo hundumaa konkolaataa keenya dhaabnee bakkaa bakkatti yeroo sochoonu jechuudha. Egaani maarshii konkolaataa awutomaatikaal tiraansmiishinii ilaalchisee gosa garagaraatu jira jechuudha konkolaataa irratti hundaa'ee. Amma asirra P RNDS jedheetu jira asirraa akkuma argaa jirtanii. Mee bal'inaan gosoonni baay'een jiru. Garuu ani maalan isinitti maharraa jeneraalii yookiin konseptii isaa qubeen kun maal argisiisu akkamitti immoo isaan fayyadamnaa kan jedhu isin hubachiisaa jechuudha. Egaan asirraa maarshii konkolaataa awutomaatikaalii kana isarraa ilaaltu hidheeta yaada. Fakkeenyaaf asirraa P jedheetu jira. P kanan argitu laasitti. P'n kun as jirti. P kanatti aanee immoo raa yookiin arriitu jira. Arriitti aanee N jedha. D lama tokko jedheetu lakkoofsaan kaa'amee jira jechuudha. PRN D21 jedheetu jira. Kuni P'n maal argisiisa? P'n kun amma asirraa kallattii kanaaf inni asitti yoo define yookiin yoo hiikne P'n jalqabarra jirtu kun maal argisiisti? Paarkii jechuudha jechuudha. Paarkii argisiisa jechuudha yookiin immoo dhaabuudha jechuudha. Paarkingii yookiin dhaabuudha. Isheen kun qubee paarkii jettu kanarraa qubeen P kun fudhatamte jechuudha. Paarkii jechuun dhaabuudha. Konkolaataa yeroo dhaabdanitti P kanarra gochuu qabdu jechuudha. P'n kun lookiidha jechuudha. Konkolaataan keenya deemuu hin danda'u. Fuuldurattis duubattis nadaajii kennitanis dhiistanis deemuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf P'n kun konkolaataa keenya hiitee
kan dhaabdudha jechuudha. Yeroo hundumaa konkolaataa dhaabdanii yeroo deemtanitti yeroo sokkitanitti P kanarra keessu jechuudha. Inni lammaffaan R'dha. R yookiin immoo reverse jechuudha. Reverse jechuun immoo duubatti deemuu gaafa barbaaddan konkolaataa keessan niin duubatti socho'uu gaafa barbaaddan R kanarra keessu jechuudha. R kanarra keenya R kanarra keenyee duubatti akka inni deemu goonaa jechuudha. Inni sadaffaan N'dha yookiin immoo niwutiraalidha jechuudha. Qubeen kun egaa jechoota Ingiliffaarraa kan inni fudhame isiniin jedheera. Niwutiraaliin kun immoo konkolaataa manuwaalii keessatti 0 isa jennu sana jechuudha. Niwutiraalidha. Kana jechuun maarshiin keenya 0 irra jira jechuudha. Konkolaataan keenya asirrattis ni dhaabata jechuudha. Ni dhaabata. Garuu paarkiingiirra yookiin immoo P kanarra kan inni adda isa godhu maalidha? Konkolaataan keenya sababii ofitti ulfaachuu isaarraan kan ka'e deemuu danda'a jechuudha. Sosocho'uu danda'a jechuudha. Gommaan socho'uu danda'a jechuudha. Inni kanarra gaafa keenyu socho'uu danda'a jechuudha. Inni kana kan nuti fayyadamnu yeroo kamidha? Akka tasaa oofaa yoo jirru fakkeenyaaf ibsaan tiraafikaa kan nu dhaabe yoo ta'e inni kanarra keenye turuu dandeenya. Dhaabbii gabaabaadhaan yoo kan dhaabannu ta'edha. Inni kana kan nuti fayyadamnu malee konkolaataan keenya dhaabnee asirra keenya yoo deemne ofiisaatii ulfaatina mataa isaarraan kan ka'e deemuu waan danda'uuf of eeggannoo guddaa gochuu qabna jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa dhaabnee deemuu gaafa barbaannutti dhaabnee konkolaataa keessaa gaafa buunutti P kanarra gochuu qabna jechuudha. Diin immoo maalidha? Diin isin asitti argitan kuni diraayiviingiidha jechuudha. Diraayiviingii jechuun yeroo nuti konkolaataa keenya oofnudha jechuudha. Diraayiviingiin kun irra gaafa keenyatti konkolaataan keenya maal ta'uu jalqaba? Deemuu jalqaba jechuudha. D kana keessaa wanti adda isa godhu tokko giiriin as keessa jijjiiraman giiriin 1 2 3 ol jiraachuu danda'u. Argitanii? Garuu nuti diidhuma kanarra kaa'uu qofa beekna malee yeroo nuti peedaalii nadaajiirra keenye giironni kun ofuma isaaniitii as keessaa of jijjiiranii saffisa dabalaa deemu jechuudha. Saffisa ofuma isaaniitii dabalaa deemu jechuudha. Kanaaf yeroo nuti suuta jennee irra keenyu giirii isa humna saffisa xiqqaa qabudha. Yeroo nuti miila keenya nadaajii sirriitti daballu immoo giiriin sun isa tokkotti darbaa waan deemuuf saffisni isaas akkasuma dabalaa deema jechuudha. Kun adda isa godha. Isaan gara gadiitti argaman lakkoofsa 1 fi 2 warri jedhan kun giirii humnaati. Giirii humnaati yookiin immoo maarshii humnaati jechuudha. Maarshii humnaati. Maarshii humnaa kanaan isiniin jedhu yeroo tabbatti dhuftan ilaala. Wanti namoonni shawwadaman inni guddaan gaafa tabbatti yookiin lafa korokonchiitti dhuftanitti konkolaataan keessan saffisaan osoo hin taane humnaan kan inni irra darbuu danda'u. Saffisa itti kennitaniif konkolaataan keessan tabba ba'uu hin danda'u. Garuu maalidha? Humna barbaada waan ta'eef maarshiiwwan gara gadiitti argaman kana lamaan keessaa tokko fayyadamtu jechuudha. Saffisni tabbii isin itti dhuftan sun hagas mara baay'ee kan ol ka'e miti yoo ta'e lakkoofsa 2 kana fayyadamtu. Tabbichi immoo baay'ee kan ulfaatu yoo ta'e immoo lakkoofsa isa tokko kanarratti gadi buttanii tabba sana ittiin baatu yookiin immoo irraan gadee sana ittiin buutu jechuudha. Akkasuma yeroo dhaabbattanis immoo haala kanaan maarshiiwwan humna qaban kanaan kaatu jechuudha. Kanadha garaagarummaan isaaniiti. Egaan warri gara gadii jiran kun D kanaa gaditti warri jiran qubeedha gara biraatiin bakka bu'uu danda'u. Fakkeenyaaf lakkoofsi tokko kun L'dhaan bakka buusuu danda'u maarshii kan biroo irratti yookiin immoo konkolaataa biraa irratti L yookiin immoo laa gochuu danda'u bakka lakkoofsa tokko kanaa. Bakka lakkoofsa 2 kanaa immoo S kan godhan jiru gargar jechuudha. Konkolaataadha gara konkolaataatti garuu general definition isaa yookiin hiikaa waliigalaa jira kana fakkaata jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Kana ergan jedhee booddee baay'een isaa akkasiin galu abdiin qaba. Egaan asirratti wanti nan osoo isinitti hin darbine push batanii jirti iddoo kana ulee maarshii keenyarra push batanii jirti iddoo kana hin argitu jedhee yaada. Bakka kana push bataniin kuni yeroo maarshii keessan P kanarraa fuutanii gara R'tti yookiin gara normaalitti gadi buttanii ishee kana akkasitti caantaniitu gadi buttu malee siniif hin deemu jechuudha. P kanarraa isiniin ka'u ishee jedhee kun
yoo gadi harkistan siniin ka'u ishii kana caantanii qabdaniitu gadi harkistu jechuudha. Kuni maaliifi uleen maarshii keessan akka tasaa ofii isaatiin jijjiiramee diirra akka hin galle yookiin immoo akka inni ofii isaatiin diirra galee yoo jedhe konkolaataan deemuu danda'a waan ta'eef hidheetu kaa hammasin push batanii sana dhiibdanii kaastanitti ofii isaatii uleen maarshii kun hin jijjiiramu jechuudha. Kan biraan oodii bataniin jirti iddoo kanalaa. Oodii bataniin kun iddoo tokko irratti bakka kana jirti. Asirratti garuu oodiin kun asirra jirti. Oodiin kun maal argisiisti? Fakkeenyaaf tuu kanarra yookiin dii kanarra fiddanii dii kanarra kaawwattanii oodii kana yoo caantan saffisa ta'een saffisa ittiin deemuu barbaaddan tokko fakkeenyaaf irra yoo keessanii oodii kana caantan hamma isin deebitanii oodii sana caantanitti saffisuma isin irra keessan sanaan isinii deema jechuudha. Kanaaf saffisa keessan fix gochuudhaaf jechuudha. Viidiyoodhaanis irratti kan ilaallu ta'a jechuudha. Okay. Itti aansee asirratti wanti ani isinii haasa'uu barbaade ulee maarshii keenya ragaa qubeewwan garaagaraa jiru isiniin jedheen jira. Amma asirra P jedheetu jira, R jedhee jira, N jedhee jira, D, S jedheetu jira. Argitanii? Asitti amma iddoo isa duraarratti lama tokko jedhee ture asirra garuu S qofatu jira jechuudha. Argitanii? Gargar jechuudha konkolaataadha gara konkolaataatti. S'in kun immoo maalidha? Wanta adda isa godhu S kana warri qabu maarshicharra yeroo tabba baatan irratti maarshicha fayyadamnee turuu dandeenya jechuudha. Daayinaamikiidha waan ta'eef innis maarshii of keessaa qaba. Maarshii kan biraa keessa isaa jira injii of jijjiira jechuudha waan ta'eef daayinaamikiidha. Yeroo baay'ee ittiin turuu dandeenya jechuudha. Argitanii? Kanaaf amma isa duraa sana irratti amma fakkeenyaaf lakkoofsa 1 fi 2 kan qabu kana gubbaa irratti lakkoofsa 2 irra keenya turuu hin qabnu, tokkottis butuu qabna, lamattis butuu qabna jechuudha. Maaliif giiriin keenya hin ho'a, yeroo ho'e sanatti immoo hin nyaatama, konkolaataan keenya sun dhaba waan ta'eef jechuudha. Garana irratti immoo siqxanii yoo ilaaltanii maaltu jira? PRNDL jedheetu immoo jira. Kun immoo maaliin bakka buuse? L-dhaan bakka buuse jechuudha. Kanaaf qubee garaagaraa fayyadamu malee hiikkaan isaanii wal fakkaataadha jechuudha. Ergan kana isinitti himee itti fayyadama maarshii awutomaatikaalaa kan jedhu kana laallaa. Itti fayyadama maarshii awutomaatikaalaa yeroo itti fayyadamnu yookiin immoo duuba isaa isinitti nuuf fayyaala. Jalqabarratti maarshii keenya piirra goona yeroo konkolaataa keenya kaasnu jechuudha. Keessumaa warra haaraa leenjitan jalqaba maal gootu? Piirra gootu jechuudha. Maarshii keessan piirra erga gootanii konkolaataan keessan deemuu hin danda'u jechuudha. Piirra edda gootanii booddee maal gootu? Fireenii keessanii hin qabdu jechuudha. Fireeniirra ejjettaniitu maal gootu? Furtuu keessan kaastu. Maaliif fireeniirra ejjenna yoo jettanii waan biraa miti. Seeftii keenyaaf yoo akka tasaa qubee diirra keenya daganneerra yoo ta'e yookiin immoo L yookiin tuurra keenya daganneerra yoo ta'e akkuma nuti qulfii kaafnu konkolaataan keenya maal ta'a? Utaalee deemuu danda'a jechuudha. Balaa geessisuu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa konkolaataa keessa yeroo kaaftan fireeniirra ejjechuu hin irraanfatinaa jechuudha. Konkolaataan awutomaatikaalaa fireeniirra ejjechuu hin dagatinaa jechuun barbaada. Kan biraan opereeshinii yookiin pirees batanii sana qabdaniitu jechuudha kan isin gara diitti geessitan. Pirees batanii sana akkatti qabdaniitu duubatti geeffattanii diirra erga geessanii booddee maal gootu? Fireenii harkaa keessan buustu jechuudha. Sana booda fireenii harkaa keessan erga buustanii maarshiin keessan qubee diirra jira waan ta'eef konkolaataan keessan maal ta'u jalqaba? Deemuu jalqaba jechuudha. Konkolaataan deemuu erga jalqabe booddee miila keessan mirgaatiin suuta jettanii erga fireenii keessan suutettanii kaastanii booda fireenii keessan suutettanii erga kaastanii booda konkolaataan keessan deemuu jalqaba. Erga inni deemuu jalqabe immoo suutettanii boba'aa keessan laachuu jalqabdu jechuudha. Kuni duraa duuba konkolaataa awutomaatikaalaa nuti ittiin oofnudha jechuudha. Mee fakkeenya tokko asirraa isin argisiisa. Fakkeenya tokko ilaalaatiin hordofaa asirraa.
amma asirraa maarshiin kuni pirees batanii kana osoo nuti hin dhiibine ka'uu hin danda'u isinitti ni ilaalaa. Ishee kana sirriitti ishee kana keessatti gashinee yoo duubatti harkisne malee zimmenneetuma kana yoo duubatti qabne maarshiin keenya uleen maarshiin keenya nuuf hin jijjiiramu. Kanaaf isheen kuni pirees batanii yookiin konkolaataa maarshii hidhamee jiru nuu kaasuudhaaf jechuudha kan isheen nu fayyaddu. Ishee kana hin irraanfatinaa. Konkolaataan rakkoo qabaatee osoo hin taane looka ta'eetu ta'a jechuudha. Konkolaataan ishee kanaanii looka ta'ee waan ta'uuf yeroo konkolaataa keessan kaastan ishee kana itti pirees gootanii gadhiistanii pirees gootaniituma achumatti qabdaniitu maarshii lakkoofsa yookiin qubee barbaadan sanarra geeffattu jechuudha. Okay. Kanaaf amma viidiyoo kanarraa kan nuti hubannu gaafa geessitanii diirra yoo isin keessan maal ta'a? Diin dhufeetu mul'ata jechuudha achirratti. Oodii irra yoo isin geessan oodiin oofii oonii yoo gootan asirraa daashboordii keessan irraa oonii ta'a. Oofii yoo gootan oofii ta'eetu isin irratti mul'ata jechuudha. Oodiin kun immoo saffisa keessan fiiksi gootanii saffisa barbaadaniin akka deemtan kan isiniif ajajjuudha jechuudha. Ishiin kun oodii nama fakkeenyaaf kan ishii kana asirreerti jechuudha maarshii kanaafi. Kanaaf egaa jalqaba irratti konkolaataa keenya kaasuuf maal goona isiniin jedheen ture. Maarshii keenya piirra goonaa. Kun piirra ta'uu qaba jalqaba irratti. Isa kana hin dagatinaa akka tasaa irraanfattanii diirra gootanii yoo jettan konkolaataan keessa yeroo kaaftan utaaluu danda'a waan ta'eef jechuudha. Sana booda kana piirra erga goone booddee miila keenyaan maal gochuu qabna? Fireeniirra ejjechuu qabna jechuudha. Fireeniirra erga ejjennee booda jechuudha kan nuti kaasuu dhaqnu. Sana booda fireenii keenya ejjenneet qulfii keenya dhaqnee kaasnaa jechuudha. Steeppii kana hin dagatinaa. Erga sana kaasnee booda immoo qulfii keenya konkolaataa keenya erga kaasnee booda fireenii harkaa keenya gadi buufanna jechuudha. Fakkeenyaaf konkolaataa kaasnee jechuudha. Maarshiin keenya piirra jira. Haala kanaan duraa duuba isaa eegdanii konkolaataa keessan oofuutti fuftu jechuudha. Okay. Mee viidiyoo dabalataa tokko sirriitti kan isinii ibsu asirraan isin argisiisa. Na hordofaa. Amma uleen maarshii keenya piirra jira asirratti. Yeroo sana asirraas immoo qubee P isinitti argisiisa. Daashboordii keessan irraa bakka kanarraa qubee P'n barreeffamtee asirraa isin irratti mul'atti jechuudha. Yeroo immoo uleen maarshii keessan kuni jijjiirtan P kanarraa gara R'tti yookiin gara D'tti yoo jijjiirtan asirraa daashboordii keessan irraas dhufee maal ta'a jechuudha. Hin jijjiira jechuudha. Hin jijjiira ammaaf garuu P'rra keenya jira waan ta'eef P'rra jira jechuudha. P jechuun paarkingiidha jechuudha. Konkolaataan keenya dhaabbatee jira jechuudha. Asitti sana argisiisuu isaatii kana jechuun egaa faayidaan paarkingii yookiin P kuni konkolaataa yeroo nuti dhaabnee bakkaa bakkatti sochoonudha jechuudha. Kanaaf egaa konkolaataa keenya kaasuuf jalqaba fireeniirra ejjechuu qabna isiniin jedheen ture. Fireeniirra ejjettaniitu P kanarra gootaniitu sana booddee qulfii keessan kaastuu jechuudha. Okay. Itti aansuuni piirra yeroo keessanitti maarshii keessan piirra yeroo jirutti boba'aa yoo kennitan faayidaan qabu. Boba'aa fixuurraan kanaaf konkolaataan keessan hin deemu waan ta'eef piirra gootanii boba'aan laatina. Faayidaa isin qabu waan ta'eef boba'aa isin irratti fixachuudha. Amma egaa yeroo P kanarra gara R'tti jijjiirru maarshii keenya gara R'tti finnee yeroo kennutti maaltu ta'a jechuudha. Konkolaataan keenya duubatti deemuu gaafa barbaannudha jechuudha. Qubeen keenya immoo daashboordii irra maalitti jijjiira jechuudha? R'tti jijjiira jechuudha. R'tti jijjiiree nutti mul'isa jechuudha. Sun immoo konkolaataan keenya duubatti akka inni deemu nu argisiisa jechuudha. Niwutiraaliin immoo niwutiraalii irraa fakkeenyaaf R irraa gara niwutiraaliitti yeroo finnutti puush batanii kana tuquun hin barbaachisu. Asirraa asitti hin barbaachisu. P irraa asii gadi yoo ta'e malee jechuudha.
Niwutiraaliin immoo yeroo xiqqoodhaaf konkolaataa keenya dhaabuudhaaf jechuudha kan inni nu gargaaru. Puush batanii tuquun barbaachisu jechuudha. Puush batanii tuquu kan inni barbaachisu P'dha gara R'tti yookiin immoo gara warra kaaniitti jechuudha. Garuu konkolaataadha gara konkolaataa irratti puush bataniin kun garagaradha. Garuu konkolaataawwan keessan dhaabdanii sirriitti leenji'uu qabdu jechuudha. Maaliif konkolaataadha gara konkolaataa irratti gargari waan ta'eef. Akkasuma egaa puush batanii kana fayyadamnee ammas yeroo nuti itti L-irraa olee deebisnus jira waan ta'eef gargaridha jechuudha konkolaataadha gara konkolaataatti. Amma immoo N irraa yookiin immoo R irraa gara niwutiraaliitti gadi finneerraa niwutiraaliirraa gara D'tti haaluma kanaan jijjiirree konkolaataa keenya oofnaa jechuudha. Egaan viidiyoon har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Barumsa guddaa barattaniitu yaada. Obboloota koo bakka jirtanitti na hordofaa warri jirtan waan isiniin gallee yerootti na gaafadhaa, onlaayiniidhaanis na gaafadhaa. Yoo Waaqayyo jedhee torbetti guyyaa tokko sa'aatii nama hundumaaf mijatu keessatti daqiiqaa 20 yoo ta'e 30 yoo ta'e onlaayinii wal arguudhaaf haala nan mijeessaa. Hundumti keessan warri konkolaataa ooftan konkolaataan keessan rakkoo kan qabu yoo jiraate gorsa yookiin immoo yaada isiniif kennuu waan hin danda'uuf haala kana warri barbaaddan yoo jiraattan mee yaada keessan koomentii irra naaf kaa'aa. Haala kanaanis jajjabinaan akkanitti fufuun godhaa. Guddaa galatoomaa waan hordoftanii fi yeroo gaarii isiniif haa ta'u.